Tole namooti muraasirraa hafanis yaa'ii keenya kanatti fufna. Afooshaan keenya kun uummata keessatti ba'ee dhiibbaawwan gurguddaa gochuun isaa beekamaadha. Keessumattuu ergaa maqaa Sololiyaa jedhamu argatee gabba'ee dhiibbaawwan gurguddaa gochuun isaa beekamaadha. Dhiibbaawwan isaan godhan keessaa dubbachuu yoo barbaachise akka fakkeenyaatti nama 500 awwaaluudhaan gadda isaanii irratti duukaa hirmaateera. Meeshaa barbaachisu hundumaa guutee gadda isaanii irratti duukaa hirmaateera. Akkuma kana nama 250 ta'an fuusisuudhaan dhangaa isaanii irratti hirmaateera. Kana qofaa miti meeshaa barbaachisu hundumaa guutee kan akka xuwwee sharaa garaa garaa qopheessuudhaan irratti argameera. Garuu miidhaa guddaa ta'ee hudhee kan gartuu keenya kana gartuu afooshaa Sololiyaa kana qabee kan deemne gochaa jiru humni nama fuudhu xiqqaachuu isaati. Humni nama fuudhu maaliif xiqqaate bal'inaan akka isaanii irratti nu dubbatanii beekna. Kaadhimamtooti keenya obboleessi koo Duulaan marsaa lamaaf geggeessummaa irra ture marsaa sadaffaatiif yoo gara kanatti dhufaa jiru, obboleessi koo Caalaan immoo marsaa jalqabaatii fi gara filannootti kan dhufaa jiru yoo ta'u, isaan ajandaa kanaa bal'inaan akka isaan nuuf ibsanii abdii guddaa qabna. Maaliif yoo jettanii kanas hin beekuu qabdanii humni nama fuudhuu xiqqaachuun isaa miseensi keenya miseensi afooshaa kanaa mana gaddaatti deddeebi'ee argamuudhaan kiisiin kumaara qabachuudhaan kiisiin isaanii golgolaa. Sababiin kanaafuu sababa humni nama fuudhu humna nama du'een gadi ta'aa jiruuf. Kanarratti bal'inaan akka isaan dubbatanii abdii guddaa qabna. Carraa jalqabaa obboleessa koo Duulaatiif hin kenna. Tole gaafatamaa wanta dheeraan haasa'u afoosha kanaaf amma makkan barbaachisu marsaawwan lamaan darbanii gara gaggeessummaatti gaafa dhufee afooshi kun maalirra akka isheen jirtu sadarkaa akkamiirra akka isheen jirtu ilaaluu qofti gaadha. Afoosha kana akka isheen gurmuu Sololiyaa jedhamtu kan godhe eenyudha? Ana Duulaadha. Kana duwwaan uummata keenya kana keessa solololol jettee seenti akka isheen simboo sololummaa godhattu kan godhe eenyudha? Ana Duulaadha. Rakkoowwan isin amma kaastan jiru. Rakkoowwan inni lammataan afooshi kun akka rakkootti ilaallu yeroo waa'ee maallaqaa gaafa haasofnu gurri miseensota afoosha kanaa diishii inni guddata. Garuu hojii hojjetame baasii akkasitti jennee gaafa itti himnu hojii hojjetame dhumnee gaafa itti himnu gurri isaanii duudhata. Ni dhagaa jechuudha. Kanaafiyyuu afooshi kun akka kanatti cimtee gara fuulduraatti akka isheen tarkaanfattu gochuun barbaaddu yoo ta'e ammas Duulaa filachuun dirqama keessatti. Xumuree galatooma. Tole obboleessi koo Duulaan yaada qabu gabaabsee nuu kaaseera galatoomiin jedha. Amma immoo obboleessi koo Caalaan yaada qabu gaggabaabsee akka nuuf ibsuuf carraa kenneera. Tole hedduu galatoomaan jira. Akka inni taasisu gaamu hin beeku tarii miira keessas galuu nan danda'an na of galchitu garuu dhugaa dubbachuu fi afooshi keenya afooshi gurmuu Sololiyaa jedhamtu kuni nama du'e awwaalti malee ofii isheetii duutu. Miseensonni afoosha keenyaa kana nu banne duuteedha kan isheen jirtu afooshi. Yoo midhammoo kan isheen duute jennee yoo gaafanne bara bulchiisa Duulaa keessatti seera eegaa mirga waan hin barbaade haasa'uu qaba natti fakkaate. Marsaa lamman Duulaan bulchaa ture afooshi kun badduu baate. Qabeenyi miseensa afoosha kanaa kan inni saamame marsaa lamman darbe keessattidha. Saanduqi reeffaa gaafa bitamu qabeenyi keenya hin saamamu. Sharaan gaafa bitamu qabeenyi keenya hin saamamu. Xurumbaa mataa isaallee gaafa bitamu jechuudha. Hin saamama qabeenya afoosha kanaa. Miseensonni koo kana dhuganne
waan jiran miseensonni dhufanii yaa'ii mantti hirmaatanii galu malee qabeenyi keenya akkamitti socho'aa jiranidha kan isaan ilaaluu qaban. Hin hubanne garuu isaan eesseera yoo qabeenyi keenya jedhanii mana duulaa jiru. Soofaa bitatee siree ittiin gashatee irra ciisan. Kanaaf egaa qabeenyi keenya akka eegamu yoo barbaaddan tokkummaadhaan ija wal qixxummaadhaan ilaalamuu yoo barbaaddanii ana caalaadha kan isin filachuu qabdan. Gidduu darbe gara filannoo geggeessummaa Afooshaa kanaatti dhufuuf yeroo yaalii taasisaa ture ciqileen irra dhaabaa ture biilan isin hin beektan kan wambadee safaraa bitee jechuudha. Amma karaa mana kootti geessutti cufsiisutti illee geessu. Balbala mana koo amma cufsiisutti geessu. Garuu waan wantumti kooyyuu kellaa waan hin qabneef kanan barbaadeen galaa ture jechuudha malee rakkoon nan qunnamne malee amma kanaatti dhiibbaa irratti geggeessisaa nuti. Kanaaf egaa wal qixxummaatti ilaalamuu yoo barbaaddanii qabeenyi keessan akka to'atamu yoo barbaaddanii ana caalaadha kan isin filuu qabdan. Xumureera ana caalaa waan hin beeku qabu waan barbaadan immoo murteessuu dandeessu. Tolee, yaada gar lamaanii nuuf kennu dhaggeeffataniitu amma immoo yerootti gara filannootti darbinu ta'a. Tolee, sagalee keessan naa laattanii gara geggeessummaatti akka dhufuu fi warri hirmaattanii baay'ee galatoomaa jedha. Ani immoo imaanaa isinatti laattanii nyaadhu isinin boonsaa jechuudha. Gara hojimaata keenyaatti tun darbiin dura garuu tarkaanfiiwwan fuffuran tokko jira fooyya'insa uumuudhaaf jechuudha Afooshaa kana keessatti. Tarkaanfiin inni jalqabaa Afooshaa kana rakkisaa kan ture, hacuucaa kan ture, geggeessaan duraanii Duulaa Nagaasoo guyyaa irraa jalqabee Afooshaa keenya keessaa kan hirrifame ta'uu isin beeksisa. Tarkaanfiin inni lammataa immoo Afooshaa gurmuu Sololiyaa jedhamu keessatti guyyaa har'aa eegalee filannoon deebi'ee kan hin taasifamne ta'uu isaan isin beeksisa. Yaa'iin guyyaa har'aa xumurameera yeroo itti aanu wal argina deebi'ee nagaan galuu dandeessu.